السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيريناف قد جبادتي هندي كيس لايكي شيري قدا حتى وان جبا نورمو مليون نجاتا من دغه قبون قبد دف هندي كي اوتو فيديو تكون اجيفتين لايك ما اوتو كايتي فيديو دغيفچو تگتاي شير قد حتى تساتلون اتفوا جچو حتى تو غبايه فمتا كان ركسني دررني مقا ارتي اوروموتين غدنا ارتي دو واجران مقا اورومو بلي سارانو ساتلون كو اتفوا جچو حتى وان راجي باين قبض دفه جچو ارتيستوتا كيسايس ور ارتي اورومو هجن جدي مقا ارتي اوروموتين ميديا كان رتي بوكيسو هند جراسات الا جچو اما هند كيسانو شير غدا اما اللي شيرين غدمن لايكين غدمن لايكين كوبا توكو غو مال هنجل قبو جچو بايه توكو سكارن جرا دو غربي بشان نما اوباسا دبين كيسن غافا نمني اري دفه آرين के माली जत्तनी न मत्ती निम्तन शेरी को निगावन सिंचु चल जत्ते जबन तेने लालता हत्तोता सातलु वजी कोंकोती खना बोडस खना फुंडुरत्तिस हत्तोता मका ओरोमोतीन दलदला jirtu baay'ee jirti artiidha jechuu waadanu hattoota akkasii ifatti baafne ummata barsiisuu waanuma jiru waan ta'eef kana booda safaaxaan tokko jiru dhugaa rabbi sheer godha शेर गोदा शेरी गोदी गाफसीन जरा मालिफ्ते से नमल आलतात माल जचूट माफ चल लिस्ट इजबास अब्दुल सेरी से वगदिक दमी तोर बफयात बेतु मिति मोन महारा वई अरगत वगदिक दमन हर्रा सन मन बेकतात अब्दुल से अकन हत्तो ता सातलुडाम बेकम अकन उम्मत मका ओरोमोतिन बेकमति अरगचूडा वच्चेतु हुंद सातलुडाम बेकम अतिस नबेida माल इजबा बाफ्तेना लालता लायकी को दिगाफसी निडा लायकी गोता वांते बाये तो कोंगद अन इल्मी केसन इल्मी ओरोमो डॉक्टर अब्दुल से सर्बिया दा कवग्गा मेक बिये चाइना ते बरते हत्तोता सातलुडान खम बेकमु मीडिया फेसबुक की रासूता सूतान नीशे कर टिकटॉक की तच देमुंसा उम्मतरा फे दमक्सुडाफ वांग गारी बाये हो जचुडाफ खरा सोक तोकी दुफनी तुरन अच्च केसatti चुंडुर्री बाये नोकचुडान टिकटॉक की कनर तिल्ले वाम बाई अकने लगा जर तो इरगेंजे जर जेचुन कन्न सिंदुबन inni nuti tokko faarate irraa dubbannu artiistota oromooti jedhamanii warra maqaa oromootiin daldalaa jiran isin itti irraan eegne isin artiistii jabaadha jettanii eegdanu artiistii ol guddatu jettanii eegdan waan inni shamarran keenya irratti godhaa jiru baay'eetu jira jechuudha maqaa artiistummaatiin maqaa adda addaatiin sinjaaladhe shamarran tokko irraa birrii 160 Itoophiyaa nyaate mucaa bulook godhe mucaan dhuftee natti himte sagalee isiillee isinii banuuf tokkitti kana maastanqaqaa kennee fi maqaa osoo hin dhahin kana booda artiistonni oromoo warri anamma maqaa keessan dhahee dubbachuudhaaf akeekachiisa isinii kennaa jiru kun birrii intalaa jabaattanii hin deebistanu taanaan nama danuudha tokko birrii 160 nyaatee bulooke tokko immoo akkuma kana birrii 180 birrii qallaalee miti bar doola riyaala meeqa beetu diinaara dubaay inni kan birrii biyya kuweeti jechuudha meeqa akka ta'e hin beeku birriin biyya kuweet sun diinaara ta'e paawundii ta'e ijoollee meeqatu boossee artiistota oromoo natti mataa jirti jechuudha kun maal jechuudha maal isin artiistii miti aartii jechuun bar waan ittiin ummata ofii tajaajilan malee waan ittiin ijoollee miskiina artiistii dheeyteesi jaallatte jettu sin jaaladhanii mallaqa irraa guurratanuu miti jechuudha na dhagaattu viidiyoo kana akka jarri dhagaanu biraan naaf gaati akka jarri jabaatanii mallaqa kana deebisan yoo didan suuraa jaraa maxxansuudhaan waan barbaachisu hunda irratti godhachuudhaaf qophii xumurree jirra jechuudha akka jarri dafanii deebisan akeekkachiisa dhumaan kennaaf jabaadhaati mallaqa ijoollee kana deebisa ijoollee oromootiif dhaamsan qaba artiistonni sun obbeeytu hundi keessan maqaa keessan dha'uun barbaadu yoo isin yedduu kana keessa guyyaa isinii kenname keessa jabaattanii mirlaqa kanan deebiftan ta'e tarkaanfii dubbatti deebii hin qabne suuraa keessanii wajjin waan ragaa wajjiniin isiniif finna jechuudha yoo isin hin deebistan ta'e warri kaan illee akka lammata hannatti hin seenneef barumsa guddaata irraa baradhaa jabaadhaati viidiyoon kun akeekkachiisaaf dhufe jechuudha akeekkachiisaaf isinii hojjetamaa jira akkasin jabaattanii mallaqa ijoollee kana ijoolleen boohaa jirti ijoolleen birrii 100 jechuun hammaama keessa dhaabbattee
waamee rafiitii ganamaa dhabdee waamicha madaamii dandeessee kana hojjetteetiyyuu kan isin akkana ta'e ashawwaddee nyaatte maqaa artiistummaatiin. Kanaafuu jabaattee deebiftamoo sitti duuluu wayya. Suuraan kan kee maxxanfamuu wayyamoo jabaadheen deebise jedhe keessaan sii maxxanseen jira. Feesbuukii Abdusee Sarbiyaa jedhu irratti kottuun ragaa qabatamaa waan na bira jiru ilaaliitii jabaadhu mallaqanan deebisaa dhiifama jedhii gaafadhu Abdusee. Ajaja sii kenname kun hin fudhattaa? Hin fudhatta taanaan hafte. Hin fudhattu taanaan ummatatti gassi baafnaa ummanni waan siin jedha jedhu. Shamarran keenya maaloo yeroo baay'ee kan isin nyaatu shufeerii artiistiidhaa fi barsiisaa kana amma poolisii kan akka waan waaqaatti ilaaltu yookiin waan artiistiin kun waan jabaa ho'iseetu. Nuti artiistota xibbaa xibbeeti taphataa oolla. Waa tokko artiistii jechuun wama taraa waslaattaa nuti walaloo barreessinee kennuuf yoo kabajoo ofii eegne jechuudha. Artiistii jechuun kan akka Haacaaluu Hundeessaa kan sabaaf jiraatu malee hattoota miti. Yaa shamarran keenya artiistiidha jennaanuma hunda dhiiraa jala deemtanii artiistotuma Oromoo jennaan hunda jala fiigdanii mallaqa keessan itti ergitanii nyaatamtanii hin boo'inaa. Isin ulfeessee kan isin gatee badu artiistiidha jedhama. Kan isin yeroo hunda himattanu kan darbummaa kun irraa balleessee kana godhe jettanii isin himattanu artiistiidha jedhama. Amma maal jechuudha kun? Maal jechuudha kun? Amma hamma yoomiitti boosuun artiistii jaallatanii. Hedduu tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii dhaabbachuu qabdu. Artiistonni sun maqaan keessanis na bira ga'ee jira waan ta'eef waa jabaadhudha. Ajaja dhalaa qubni kun raafamuu jechuun ajaja sitti kennamaa jiru akkasi daftee deebiftuudhaaf. Ajaja waa jabaadhu qubni kun otuu inni samii funyaanitti sin galin. Otuu qubni kun funyaanitti sin galin. Otuu qubni kun funyaanitti sin galin. No jabaadhu deebisi. Shamarran keenya irraa of eegaa hattoota kana isinin beeksisa kana booda laayikiidhaan dugda kutaa daaffisaa akka jarri jabaatanii birrii kana deebisan artiistota 10 oltu na bira jira. Kaan birrii gurguddaa kaan jaalalaan ijoollee miidhanii boosisan danuun natti argamee jira. Tokko tokkoon hin ganfunaan eenyuun jettanii cinqamu. Namuma isin beektan nama isin artiistii jabaadha jettanudha jechuudha warra kun. Irraa dhaabbachuu qabu. Hin dhaabbatan taanaan garuu waan itti deemnu waliin laalla Abduseen keessan. Waan isin miidhamtanii jirtan shamarran hotta akkuma amma warri keessaan natti mataa jirtan natti hima. Hin dhoksinaan sodaatinaa waa tokko gadi saaxiluu hojii kooti waan ta'eef. Hin sodaatinaa. Kanaafuu Dr. Abduseen hedduu sin jaallata galatoomaa warri miidhamtanii jirtan FB kiyya Abdusee Sarbiyaa jedhuun dhuftanii natti erguu dandeessu isiniif maxxansa galatoomaa.